Dardari raguddaan ijoollee umriin isaanii xixiqqoodha fedhaa waan jaandagaanii waan jiruuf jecha. Kanaaf gaafa harreen abbaa abaluu hallayyaa butitan gaafa ishee qabaluu duutan. Umriin isaadhaa yoo guddoollee tataa yoo ol kaasee nama kan argatu dhabuu danda'a waan jaamutti dhagaam namni sanitti haraqaa kan ta'eef jecha. Asitti guyyaa tokko bakka wayii dheene afeerraa wayiiti haboo jennaan lola sirgim. Akka uumatti haboo dubartii jaan umri siita dhugaa himtu sodaataa jira. Maaliif jennaan waan biraatii umuudhaaf diban deebitu. Dubartii wanni isheen guddiftee dubbii jaartaa qofaadha. Dubbii jaarsaa qofa. warroonni dubartii gurguddoo fuudhan hundinuu ni heeruman jaama. Hiree bultii bareedduu isaaniitti dhuftu akka isaan harkaa hin baaneef umrii isaanii gad xiqqeessanii nama sanitti dhiyaatuu danda'an. Warroonni dhiiraa umriin isaanii 30 seenuu fadhan dubartiin 20 seenuu fadhan. Kuni maaliif beektan akkana fakkaatutti yaadu. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya yoo si taate maal goote yoo qabu maal yaadda waan jiru irratti namoota garaagaraatiin waliin irratti mari'annuudha. Qophii keenya irraatiin gaa dargaggoota lamaa fi shamarran lama qabanneetiin dhiyaannee jira. Dhimmoota adda addaa kaafneeti akka ajaa'ibatti waliin mari'annaati. Isinis bakkuma jirtanitti yaada gaafiilee fi marii irraan kana kaafnee irra mari'annu kana bakka jirtanii waliin irratti mari'adhaa isinoo maal yaadda waan jiru komentii jalatti nu barreessaa jechuun jecha qophii keenya eegalee jira ammallee hanga dhumatti nu faana turaan afeeraatiin kabajaa. Tole aayidiyaan irraan kana irratti mari'annu isiniin mundura mee gaa kana dura asitti forex irratti hundi keenya fuula keenya haarawaa miti mul'annee jira. Haa ta'u immoo abdeet godhuudhaaf mee maqaa keenya irraa haati. Ani maqaan Iyyaasuu hin jaama. Ani Jansar Kannaan hin jaama. Anillee Riphaan jaama. Iskandariin jaama. Maqaa kana gaggabaabsanii himanii tana dura maqaa dheeraa waan himaa turaniif na fakkaata. Hedduu gaggabaabsan. So aayidiyaan irraan tana irratti mari'achuudhaaf akka ajandatti bakka kana qabannee dhiyaanne dubartiin maaliif umrii isaanii xiqqeessanii hima yeroo mara. Akkuma beekamu dubartiin umrii isaanii gaafa gaafatan xiqqeessitee deemti tokko kana inni lammaffaa immoo dhiironni dubartii yeroo fuudhuu barbaadan nama umrii isaanii haala gad xiqqaatu fuudhuu barbaadan wanni kun maaliif ta'e waan jiru ilaalcha keenya hundi nuti shananuu haati jirru kun akka ilaalcha keenyatti maaliif wanni kun ta'uu danda'e hubannoo fi muuxannoo takkaa'uu mudannoo jirurraa waan kana akkamitti akka hubanne asitti irra mari'annaatii isinis bakkuma jirtanii nu wajjin irra mari'ataa yaada nuti kaafnu kana yaada dhuunfatti namuu irratti kaasu isinillee akka dhuunfatti yaada qabdan komitii jalatti nu barreessaa ammallee irra deebiitiin isin jaa hanga dhumatti ammallee nu faana tura. Tole eenyurraa eegallume gaafin dubartiin maaliif umrii isaanii xiqqeessanii himan umriin deeme. Ani moo ati damoosni deemeeqa. Lameen ta'an gaafatanii tole dubartiin maaliif umrii isaanii himuu sodaatan yoo himanoo maaliif xiqqeessanii himan waan jiru mee dubartoota carraa kanneeti gamana deemna maaliif himan kun. Bakka kanatti ladies first kun naan taane ani. Carraa isaanii. Ifirra dabarjina nuti. Mudiira keenya jira. Isaan turre beekuu danda'anii beekta maaliif bahe jennaan dubartiin takka sababa ishiin itti umrii xiqqeessitee dardara saniif himtu isaantu sababa beeka. Kahimu ibidee abbaa ibidee abbaa diimoo bakka sun beeka. Oromoo maaliti moo namni abbaa argaa hudaadhaa jaan. Isinummaa ni madda. Sana isaanumaaf deemnati. Hayyee yoo tana nu gaafattan dardarri tokko maaliif dubartii umriin ishii xiqqaadhaa fuudha? Kana ni gaafanne tan. Dura ammoo Sayyoon uwim tan deebisaa waan dhusan keenyallee. Kun kalammataati. Dura isaan gaafatu. Kun deebisaa yoo argata. Atiis kee maaliif dubartiin takka umrii ishii himuu yeroo hedduu dubartii yoo dhalaa takka dubartii yeroo umrii isaanii gaafatan namatti aara. Yoo himan ammoo himuun dirqama itti xiqqeessanii himan maaliif fakkaata? Akkuma beekamu beektee umriin dubartootaa tokko 17 biroon kutu. Yeroo hundaa andareejii keessa jiraatanii akkuma iPhone acha isaa bahuu hin dandeenye. Maal jechuudha? Akkuma iPhone itti isaan illee acha isaa bahuu hin dandeenye.
iPhone berempat tanah demo jalan dapat. Jira ifa wayii dhaabbanne. Inillee bahuun danda'u. Garuu maal ni beektaa? Waraabessi gaafa dulloome ilmoo saree laallateeti nyaatee itti muuxata yaani miti. Dhiirtinis gaafa xiqqootu dulloomte umrii dhalaatti xiqqoo tana gaafa fuute itti muuxattee shabaaba itti taati. Sababa kanaatiif isaan illee akka nutti muuxatan jaanii gachuun gaayoo ol guddisan namni isaan fuudhu waan hin jirreef akka nuti itti muuxannu itti xiqqeessan na fakkaata. Kana jechuun namni dubartiin takka ta'u umriin ishiidhaa mana 25-26 olii taate gaafa ishiin dardara takkatti heerumuu barbaaddu umrii ishii xiqqeessitee gaafa itti heerumtu inni ganaa ijoolleedhaan hin muuxadha jee fuudheeti gaafa ishii fuudheenumaa daranuu dullooma jechuudha. Laazimami dirqama waanuma jiru. Saniifuu rakkoon namni xiqqeessee himatu akka isin muuxattan isin fayyada. Umriin fagaatee xiqqeessee himatu. Inni saniif itti fakkaata. Yeroo hundaa'u dubartoonni sobuudha waan jaalataniif amaluma isaaniiti. Maaltu kana jedhe? Sobuudhaaf hedduu sobarra fayyadaman. Akkam jechuun maal jechuun sobuudha jaalatan jechuun? Dubartii qofa bira hin jiru. Dhiira biras Irra baay'eetti isin bira jira. Akka jettanii amantaa Waa'ee malee. umrii irratti ibsu garuu As biratti yeroo gama dhugaas deebi'e haa umrii xiqqeessu dubartii qofa. Dhiirtillee sanu? Keessattuu biyya jirtan keessatti waluma keessa jira. Ammoo dhugaan biraa Asitti fedhe yoo jiraate yeroo guddaa isulmaatu umrii xiqqeessa. Anti yaaman xiqqeessu. Annama umrii xiqqeessu sin fadhu. sababni dubartiin itti umrii xiqqeessitu hoo maali jettanii yaaddan? Akka ganaa isaan gartee namoonni tokko tokko xiqqishoo osoo bultii keessan seenne umriin isaanii deemuu danda'a. Yeroo san keessatti immoo hiree bultii bareedduu isaaniitti dhuftu akka isaan harkaa hin baaneef umrii isaanii gad xiqqeessanii nama sanitti dhiyaatuu danda'an. Tarii saniif jeetii yaada. Akka fayyada. Kanaaf mee ati yoo ilaalcha maali? Okay, akkasuma akkuma asuun kaastetti namni tokko amma gizee nama tokko jaallatee jaalala keessa seenu umriin isaadhaa yoo guddoo illee tataa yoo ol kaasee hime nama kan argatu dhabuu danda'a waan jaamutti itti dhagaam nama sanitti haraqaa kan ta'eef jecha ormii shidhaa tana gabbuustee himutuu dandeessi. Ammallee akka dhageettii gurraa qabanitti dardarri irra guddaan ijoollee umriin isaanii xixiqqoodha fedhaa waan jaandagaanii waan jiruuf jecha. Kanaaf Isaanis isiniin adda bahuu waan hin feeneef dubartii waan dhiira hedduu jaalattuuf waan dhiirarraa fagaatu waan barbaanneef jecha umrii isaanii gad xiqqeessanii himataniiti. Qeessee himeessa kan argachuu hin Tooruma dhiiraa. Kanaaf umriin dubartii hin idaane ammatu. Isa caalaan wanta akka wanta dhagahamu maal beektaa? Dubartii fi dhiirtinis namni hedduun yeroo umrii isaa xiqqeessu rakkoo biraa osoo hin taane tokko maal naan jaalila fakkaata. Fakkeenyaaf ani yoo inni amata 35 ta'e amma 35tti waan hin qabaachuu qabu. Yoo hin qabaanne osoo hin fedhan umrii xiqqeessa. Dubartoonni hedduu yaani akkuma isin jette waggaa 25 gisee guutan 25 yoon heerumin yookaan heerumuu qabaatin namni maal naan jaalila osoo hin fedhe osoo hin fedhe kudhata baay'atti akkas keenyu san. Kasi jaalatu dhugumaan umrii 30 taatee 15 taatee walumaan si jaalata malee yoo umrii tan ta'e ilaalee kasi jaalatu eenyumti sunuu sirraa irra caala. Wanni naqaatee namni tokko umrii itti waan takka milkeessuu danda'u. Amma laal namni umrii gaafa ijoollummaa kana jiru umrii isaa xiqqeessati hima. Fakkeenyaaf 30 yoo ta'e 20 minaan jaa 40 yoo ta'e 30 minaan akka gabbuusatti hanga tokko irritaa deema. Garuu gaafa 50 dabree idaa deema. Hijibeetii itti idaa. Namni tokko umriin isaa 50 yoo ta'e amma umriin xiyya 60 jaa. Maaliif waan godhu hunda godhee ilmaan horee nama guddaa ta'e akka kabajuu barbaade. Namoota umrii fa'aa itti hiiteeti hin qaamfatu qollee. Yeroo umrii kanatti ammoo namni tokko yoo waan hojjetee baratee eebbifamee qabeenya horatee hawaasa isaa keessatti waan garaagaraatiin beekamee takkaa waan gurguddaa tokko milkeessee umrii isaa waan itti qaamfatu natti fakkaata. Sababa umrii amma jiru kanatti waan argachuu qabu hin qabnee fi qaamfata wanni jiru sun xiqqoo deemsisa guyyaatti. So kana gara biraatti immoo akka ilaalcha kiyyaatti sababni umrii xiqqeessu dubartii kanatti fakkaatu uumamaan wal qabata. Uumamaan dubartiin gaafa wal guddattee ilmoo afaan dhaltuu waan jaamu jira. Fakkeenyaaf foortimnaan dhugaa dabartee booda sababa ilmoo akka hin dhalleetti sababataniif namni tokko gaafa fuudhu dubartii xiqqoo gaafa fuudhee wajjin yeroo dheeraa waggaa turu kana ilmaan hedduu irraa horuu waan barbaadu jecha dubartiin ammoo yoo amma fakkeenyaaf namni umrii 30 wayii tokko jettee asitti dhiyaattee dhiirri tokko fuudhudha. Yeroo fuudhee waa xiqqoo wajjin jiraate booda ilmaan akka tokko naannoo ta'e sammuu danda'atu jee waan yaaduu fi dubartii tanarratti qophila ta'e ilaalchi jiru waan jiru na fakkaata. Sababa saniiti umrii tana gadi xiqqeessitee himattee namicha sanii wajjin umrii akka inni fuudhee yeroo dheeraa wajjin jiraattu akkasillee sababni uumamni kunillee xiqqoo bakka sanatti waan dhiibbaa godhina fakkaata. Akkaataa ishiin waan kana himattu fagoo dheeratti fakkaata jechuu barbaadeeti akka ilaalcha kiyyaa ta'u. Kana himuu isheetiif sadarkaa ilmoo dhaluun hiree ishiin qabdu xiqqaa yoo ta'e
sababa umrii ishee xiqqeessitee himtee nama sana heerumteef ilmoon ishiin argattu yeroo xiqqaa yoo ta'e ammas wanni ishii fayyadu hin jiru bara. Faayidaan qabdi isheen. Injirtuu heerumte garuu namichi heerumte namichi barbaadu heerumte bara. Ilmoo fakkeenyaaf lamaa sadii dhaluu dandeesse. Garuu akka namichi yaadu sanitti fakkeenyaaf 25 yoo himatte ishiin 35 yoo taate amata muraasa booda ilmoo lama akka rogaa dhaltee dhaabdee bara ishiin. Inni ammoo ganaa ilmoo kudha naa dhaltee fuudhu. Tan booda eegata kan fuudhanii ilmoo jooran immoo dhoowwan dhii tadhiifte. Amma kaayyoon ishii yeroo sanitti umrii ishii tadhiifattee jiibatti. Sobdee heeruma argachuudha. Garuu irra caalatti beektee yoo sirriitti yoo ilaalte Afrikaa keessatti wanti kun irra baay'ata. Afrikaa fi Eeshiyaa keessatti garuu biyyoota Awurooppaa biyyoota akka Ameerikaa Awustiraaliyaa maal kanneen yoo fudhatte dubartoonni akkanatti umurii xiqqeessanii waan himannatti fakkaatu. Maaliif mana akamaa dhalattaa yeroo hunda beekamaadha. Garuu Afrikaa keessatti nama dubartoota dhiisii taphataa kubbaa miilaa dhiirallee yoo ta'e umurii 35 25 15 godhataa jechuudha. Kijibni kun Afrikaa keessatti baay'ee tana fakkaata. Baay'eedha. Waan kana jiru qabatee dhugaa wanta kana yaadachiise yeroo tokko waggaa lama sadii dura taphataa biyyattii yaadadhu umrii isaa dogoggora himate yeroo deemanii qoratan bara inni dhalatee iyyuu san gartee haa yeroo dhalamu barri inni dhalatee fi barri ummaan isaa duute amma shan wal dhaba. Fakkeenyaaf inni 85 ummaan isaa duute inni 90 takkaa dhalatee jira. Sigalee garuu qoratamu ummaan isaa 85 duute inni 90 takkaa dhalachuu yaadne loojikaal. Eessa walitti dhufu? Ummaa biraatiin dhalee malee. Inni kana yaadne inni kana yeroo umrii xiqqeessu yaadne osoo aman lama sadii baalansii waliin bareeda namni amma torba amma saddeet sagal kudhan. Wanni kun baay'ee ta'e fayyaa hojii dhiibbaa fida jira. Amma fakkeenyaaf gurbaan takka isaa amma 25 dhufee ispeeshaalii biyya ba'aa keessatti amma 17 16 himata. Kusagee gisee akima seenu dawaan isa fannu dawaa ummata maayinaraati kajoollee jechuudha. Keessattuu biyya kanatti hedduu kana. Deemsa deemanii fudhata waan akka raajii jiru. Yaa isaa irratti as garagalee deebi'ee gisee wayyaa dhabe dooktarii biyya kanaa uumaan beeku sin jira. Rakkoon fi uumeef waan akkanaati guddaa. Gisee as deebi'u akkana nama dhugaa Intinis gisee takka takka dogoggora qabdi jee namana fakkeenyaaf an dubara kana cinaa taa'e an dardara ta'e yooniin ani fakkeenyaaf dubartii amma 25 ol yooniin fuudhu jee deebisee isaanuma kan akka isaan amma 30 himatan eeggachuun waan san keessa ol galchuudha isaa waan san keessa nama na fuudha dirqamaadha loojikaan ittiin ta'uchuu faleessi gara yaada bareedaadha kanumaanuu wal fakkaatee warri biyya kana keessa jiru keessattuu dubartoota yoo jenne dubartii amata 15 olii haga 30 fi mana 40 ha jiran walii galattu dhibamuu danda'anii biyya namaa keessa jiranii dhibeen isaan itti jirtu suni dhugaadhaan umrii tattee gaafa himattee mirmaraan sii godhame dawaan siif ta'u sun kanna. So umrii isaanii xiqqeessanii haga sadarkaa biyya tana keessatti nama takka oonii fi nama xiqqishoo umriin si dura lafa bulee takka yoonii fi bultiin qabaanne yoonii fi gartee siingilii jiraatu jiru ta'e tarii biyyatti heerumtee ilmoo dhaluu dandeessi. Ijoollee xixiqqishoo daaddaa dubartoota 25 24 wal if xiqqeessanii yoo ati gartee sadarkaa maqaa nama kabajaatii yaamtu maalin na beeta umriiti eessan na beeta na dhalatee na beeta hanganaa ijoollee dhaabar jaanii sadarkaa umrii isaaniitiin qaanfachuudhaa takkaa jira biyya tanatti waan akkasiisan irra caalatti osoo silaa namni tokko gizee maqaa kabajamaa tokkoon si yaame maqaan sun si kabajuudhaaf sadarkaa si kabajuuf akkasii si yaama malee beeki si xiqqeessuu barbaadeetii miti ati immoo yeroo san keessatti umrii tantee xiqqeessite xiqqaatuu baattee umriin tantee rabbii birattis akkaataa fiizikaala qaama keetii irrattis deemaatuma jirti hin dhaabbanne. Immoo akkaataan ati itti himtu yoo dhibamtee mana hakimaa dheetes gaafa dawaa barbaaddutti umrii tante talikkii gizee himatte dawaa likkii argattee fayyuu dandeessa malee umrii tante ta biraa himtee dawaan si hannamuu fi umriin tee wal distaansii wal godhuu hin danda'u jechuudha. Wanta riite gara biraatiin ammoo irra hedduun keenya amma namni karaa baadiyyaa ibin magaalattuu gaafa dur namni mana hakimatti ilmoo hin da'u ture mana keessatti amma gara baadiyyaa dhaqxee namni tokko harmee isaa gaafatee yoo min dhaladhiyye gaafa harreen abbaa abaluu hallayyaa butitan gaafa ishee qabaluu duutan gaafa wanti lola wal lolanii bakka kanatti gaafni kun yoomi. Gaafa kana hin beeku waan himan jiru namichi kun gaafa achi deebisaa dhabe ati dhufeetuma umrii waan dadda ta'e himata ati dhufeetuma umrii deemee qofa jedhanii namichi amma 27 kudu sedih nang buffet umri achi wo dia betan gua arga tu garu wani ni beheku umri ni tante ni ol tahu dah ni beha
Gaafa kanaa biddatti namni beeku. Hedduu muraasa. Yeroo gadi beektaa namni takka yeroo umri isaa himaa deemu akkasiif dagataa bareedaa. Akkasiif dagatee wala akkasiif saa namni. Akka ijoollee taphatee eegalu. Ijoollee taphachuu eegala. Yaani oguu hojii asootti bakkaatee fi qaamata. Asumatti daa'ima sitaa hojii yaani isaa hojii asootee walii galuu ulfaata yeroo gadi Kanaan wal qabatee gaaf takka biyyuma eefuma namni irra guddaan beektaa Oromoon teenya eefuma kara biyya baqaa dhufte umrii isaanii kabajatu eegalan beektaa. Kan beekne guyyaa keessaa kaanii kabajatan. Warri biyyaa ka biyya dhalatee mana hakiimatti sin dhalatee mana si dhalu umrii teen beeku faamilii irra dawwalanii saahibban isaati namoonni gartee isa madditti argamu hundi amata isaa haganaa umriin isaa beeka osoo jira akka siireesii dhugaa sanitti gaafatame umriin guddoo beeka. Gaddeebiseetuma umrii isaa miidiyaa irrattis ta'e umrii isaa kabaja. Har'a happy birthday abaluuti jaaniitii deemanii sababa kana wal qabateetti anilleen khayyatiin happy birthday kiyya kana mee guyyaa takka illee taatu ni kabajadha ilaa irraa kabajanni jettee haadha dawwalti. Haati maal jettee si guyyaa ni guyyaa meeqaati gaafa kamiin dhaladhe umriin tiyya meeqaan haa ati moo ganaa ijoollee naa bari ammoo dhiyoo tanaa jedhe. As biratti garuu beektu hedduun nama yeroo birthday isaa kabajuu guyyaa dhaloota isaa qotorii gubbaan kaaya waan san qalbeeffatanii. Yaa dhugaa dha sun. Maal amma didimsa deetti gubbaa amma didimsa deetti gubbaa kaaya afurta meesa deetti. Ifarra suuraa bareedaa. Ni naanneessaaf jechuudha. Yeroo garii umrii nama garii yeroo agartuu si ajaa'iba. Sanamni kun umriin isaa tun egaa biyyaa beela kaawwate moo ni gaafatanii anuma didimsa sin jaa. Mungkin egaa amma didimsa guutee hoo didimsa kabraa la poisa jaa namicha kun. Yaa. Sigaleen ree. Inni didimsa mata erga didimsa guutee hoo didimsa kabraa guutee jaa. Yeroo laatu nama guddaa bara. Amma didimsa sin jaa. Garuu sa hunda caalaa waan hedduu dinqisiifadhe keessa. Birthday kana hedduu Facebook irratti dhagara. Garuu lakkoofsa gubbaarraa qabu. Hin qabu. Maaliif beektaa? Yoo xiqqeessee hime fuggaraan danda'u. Namni hundi itti qoosa. Olii gad oofanii. Ammoo oliitee targaa sanii beeku. Ammas nama guddaa jeetti yaadamaa yaasa muun isaa fudhatu. Waan kana kabajuun ammoo akka dirqama laata ammas. Garuu bara ajaa'iba namoonni hundinuu yeroo gaafattu waggaa dheeraa jiraachuu barbaada. Umrii akkam yoo jetteen namoota umrii dheeratan fa'aa du'a yeroo godhatus akkasumatti godhachuu barbaada. Garuu namoota amata 5 umrii isaa yoo gaafatte amma biyya baqaa kana isa wal barree miti gaafa dhufnurraa eegalee jechuudha. Haga ammaatti umriin isaa bakka san jirtu jira. Amma nama biyya beeku nama wayiitu jira. Biyyatti barre yoo maqaa yoo hawo maqaadhaan itti dhiyaadhee yaame nama naallu jechuun haboo yoo jettee malee asitti guyyaa tokko bakka wayii dheene afeerraa wayiiti haboo jennaan lola sirgim. Akkamumatti haboo naan jettaa eessatti si beeka maalin na beektaa. Waan akkana hedduu biyya tana jira. Wallahi by the way biyya tana keessatti faa. Wallahi waan si ajaa'ibu. Haala kanaan xiqqoo bita maqaa lamaa yaamuu deemu. Maqaa lamaa yaamuu deemu. Ajibatti rabbi oomi. Aadaa jechuun irra baay'inaan bara biyya teenyatti maqaa kabajaati. Dhugaa. Biyya tana keessa garuu dhuftee nama hiriyaummaa kan ta'e yoo agarte habuma ta'eeti rakkoo miti. Uummallee yoo ittiin haboollee ittiin rakkoo miti. Garuu yoo akkas jettee akkamitti nan akkas ta'uu dandeessi. Sin jettee siin lolti sitti gargaartee siin lolti. Dhugaa dubbatudha amma biyya tana keessatti nama nurra gurguddaa maquma isaanii yaabna malee waan akkasiin dubbatudha ni sodaatu. Isaanuu barakaa waan ammeenya fudhatanii. Ammeenya fudhatanii ni lolanii sanumaafuu wallahi hedduu sodaanna biyya tana keessatti. Garuu waan takka yeroo hedduu dubartiin umrii isii hin dubbattu jedhanii yaani dhugaan himtu jechuu keessa waan takka waan nama ajaa'ibu raajicha tokkoon dhagee dubartii jedhan umrii isii dhugaa himtu sodaadhaa jira. Maaliif jennaan waan biraa dhimma muraaf duban deebitu. Wal jechuun yaani dubartiin yaa bakka namni tun waan biraa yaani isin tun waan biraa Wanni hidhoo takka jirti. yaani wanni kun Jechuun leebila olaanaa irra kana jechuun bar dubartiin takka umrii ishii hin himtu yoo himte ammoo nama addunyaa kanarraa dhugaa dubbatu sadarkaa tokko argisiise. maaf asii yaadamuu Hojiin biraalleen hin baatu jechuudha. Bari yoo san himte hojii biraalleen dhiiftu jechuudha. Waan biraatiin waan hojjetame dhiistu jechuudha. Saniifuu fagaachuu gaariidha. Garuu irra caalatti maaltu gaarii jettanii yaaddan amma namni dubartoonni irra guddaan sababa umrii isaanii hasilaa umriin isaanii oloo deemtee jirtu sababa gad xiqqeessanii himuutii fi sadarkaa osoo isaan gad xiqqeessanii fi manitti ifumattuu ifamansiisanii jiran. Ani ganaa ijoolleedha waan kanaaf hin geenye bultiif hin geenye ilmoo dhaluuf hin geenye sadarkaa jiru namoonni akkasitti ifamansiisee yeroo ofii dabarsutti jiru jira. Barra ibsa yoo ta'e malee amma dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen nuti amma dubartoonni kutaa tokkorraa hanga afurii wajji baranne warri biyyattii wajji barannee heeruman ilmaan isaanii amma nuu qaadhimataa bara. Garuu ammallee yoo na gaafatan kaan umrii xiyya meeqan hibadha. Dhala wayii diidam. Sadarkaa irra jiru laata.
Garuu namni baadiyyaatti dhalatee guddatee waan kana beekte yoo beekadhu isuudhaaf ta'e malee ni yaadata. Amma fakkeenyaaf gaafa reetii isaa turte, gaafa jilboo fa'aa taphachaa turte, gaafa wacambiroo fa'aa taphannu sana. Gaafa sana yoo achi yaade dhugaa dubbachuudhaaf amma waggaa 80 fa'aa na fakkaata 90 fa'aa. Kana inumaan ijoollee magaalaa dhalatee guddatee irra beekuu danda'u. Namni maal ni beektaa? Namni magaalaa dhalatee guddatee happy birthday godhata. Amma takka irraa kaasee happy birthday godhata. Guyyaa dhalaturraa kaasee. Guyyaa dhalaturraa kaasee happy birthday san godhata. Lakka happy birthday san laalaa deemuuni guyyaa isaa san zeeroo dhaloota isaa san beekuu danda'a. Ijoolleen baadiyyaadhaa akkamiin beekuu dandeessi? Nuti guyyaa dhalootaa beekuu osoo hin taane yeroo akkanatti achi ilaallu jechuun yeroo sanitti waan taphachaa turtee fi waan godhaa turte sammuu ta'e keessaan battu waan ijoollummaa keessatti. Yeroo san waan godhuu turte malee bari umrii tan ta'e beekuu. Amata laaluu amma bara waggaa biddatti beekuu osoo ta'e gaafa iddoo bitti yaadatu yeroo dheeraa akkasii fakkaatadha. Yeroo dheeraa waan turteef. Ijoolleen magaalaa hundi barsiisee kan jettee hojii hundaa miti bara. Ana amma kan dhaladhee ittiin beeku ayyan. Magaalumatti dhaladhee wallahi beeku. Guyyaa miti baraa'uun beeku. Yoo ni fi gurra dabalee. Zaman ammaa kana namni tokko tokko waan akkasii godhuu keenya galee gaafa duraanii ni yaadadha gaafa duraanii mana barumsa keenya keessa maaltu ture beektaa gaafa ijoollee umrii isaanii sirrii galmeessuudhaan mirga daa'immanii haa eenyuudha. Wanni kun hangam takka uummata barsiisota illee yaachisee umrii namaatu beeku barnoonni gaafa. Mana barumsaa akkanatti taappellaa guddaa barreessaniiti umrii daa'immanii galmeessuudhaan mirga daa'immanii haa eenyuu waan jiru achirratti hunda barreeffamee jira sababa isaa. Sababa kanaati amma gaafa Januwaarii takka feesbuukni doon dara namni kanatti Januwaarii kan nama 900 wayi baldeetiin isaanii irraa. Bakattoonni hundinuu Januwaarii dhalate kaasanii. Januwaarii namni hundi Januwaarii gaafa feesbuuka irratti Januwaarii wanni hundi Januwaarii galee by default kanumatti TV dha. Kanaaf jiru qabatee waan takka waan nuqunna Baru kuma lafa kusa dia kesa saya dah kita kok makanya saya tahu bukan ada kau jujur nama tu kotor nama Adina Facebook kau tu kawan acara tiba Facebook ni kau ni ya ni sih video nama kan turban kan kasa bersedia kawan nah ini enggak kumur saya ni saya buaya kawan teh itu saya boleh cakap buaya sang kisah kau cuma timbelu ini gampang hebat kayak ni kaya ni bisa apa sih jadi itu lah anu buaya orang kaya ni jadi anak muda anak sih kan anti jam dia kok. Ini rifan mata kapan ya? Oke. Isa jadi ya. Ane fuk man kamu sih kan? Ibu bapak lah cuma aja. Buat why nanggu dekat sa Facebook ya saya itu man. Nanti bersedih only me boleh. Kuya berarti itu. Surprise kasih orang kau itu. Mari bara besi sangga dia pura itu. Kan ilahan dia kalau namanya kan muri Facebook apa? Kayu ini apa? Sih kan? Untungnya kan honoro itu warna maganda fure. Gue namanya kan ya itu. Yani ono koni itu dogor. Yo aku mana nanti kan ngefete. Yo privacy fure aku dimana? Aku kasih segala. Amma itu zaman agam wita Roma namni umri isa tertiri sampai orang kata jauh. Orang beina kan ada ragu jauh tiga. Tapi malah berbeda. Orang tak gua biar kusun umri jadi terkaca aja. Hambe ini aku mau umri kita berkata jadi. Ini akhirnya video aku tuh pasti berita aku juga. Hambe aku tuh orang kerja jadi umri segitu. Kuda ya kerja jadi. في dubartiin beektaa yeroo adda addaa qabna fakkeenyaaf amma warroonni dhiiraa umriin isaanii 30 seenuu fadhan dubartiin 20 seenuu fadhan. Kuni maaliif ni beektan akkana fakkaatutti yaani dubartii wanni umrii si dangeessu yaani heerumaa fi ilmoo dhaluudha. Fakkeenyaaf isiin osoo waggaa 25 guutiin yookiin 20 osoo guutiin yoo heerumtee yookiin taan adullee baatu gartee kan heerumin ni cinkatti yaani dhaabbattee haftee jaanii maal jaaniin ilmi dhiiraa immoo 29 yeroo gahe lubbuun keessa galti. Maaliif yaani faayinaanshiyaali isteebil hin taane maqaa isaatti waan akka manaa qabu saanni nyaatee ibsate takkaa ibsate mana gareetti qabu maqaa isaatti saanaa qabu jechuudha. Wanni kun yaani ilma dhiiraa amma 30 yaachisaanii dubartii 20. Ilmaatu qaxaan dubartii dhumtu bara ni beektaa kana biraati. Akkamitti dhumtu? Amma fakkeenyaan siima. Maal isin goon? Isin himtu nu gootanii miti. Dubartooma jettee. Nana ilaalchi hawaasa kanaa cufadhee qaxaa isaanii irraa fitu maaliif? Amma dubartiin takka fakkeenya yoo furanne yeroo isheen waggaa 18 taatu osoo hin guunnee yoo dhiira birta garan maal dhiira jalaa goota nama ijji si galee faamiliin yookaan gandii Wallaatis. dhibbaa irratti uuman waggaa 20 guutti fakkeenyaaf waggaa 20 cigise usii baradhu waan jaamu takka jaaba ijaaran babaasin naamni dhaqqabdaatii kanaa ijoollee Akkasaan. 25 keessi ati heerumni hin qabmaa jaanii Ifumataa ijaanii. egaa
Fakkeenyaaf akkuma jedhe yeroo 25 geessu maal heerumne jaani maalii hojjetaa dhaabbattee haftee ni deemti 28 geessi har'as ni agarra keessattuu warri ganda ni ilaalan firraa tokko hima maratiin ni gabdira. Itti barbaadna jaanii. Tokko heerutuma firraa tokko heerume firraa dhabi jaanii. Jallaa. Achi bira dabartii soddon kunna kalaas jala yaani bakka. Namni hundi gaafa jedhamu. Ati jalaa. Waan isaa keessa galchee bakka intalli sun dhaabbattee haftee jaanii. Kun yaani isin nama ishee dura irratti agartii ijoolluu maraa yaani waan kana mataa keessa qabatee deemti galee. Bakka 20 gunnaan yoomiin heerumaadha. Kan kun yaani hawaasni kun illee dubartii dhiibbaa uumuu jira jechuudha. Yaa dhugaadha. Dhugaafeeti. Sababa kanaa umrii xiqqeessuun harmuun daanu. Akkuma itti fufeetti. Itti fufataa jirte dhaabbataa ta'umi. Dhugaan kun qabaatu isaan godhee. Lala bira wanta ka yoo ilaalle wanni kun sirriitti amantaa umurii nama gaafachuun. Maal dirqama yoo dirqama Namoonni yeroo hedduu umrii isaanii dhaabbina isaaniitii fi kiiloo isaaniitii jiban beekta. Yeroo hedduu nama. Kiiloo fa'aa kan jibu ni jira. Dubartiin xiqqeessite deemti kiiloo. Kiiloo namni ijaan keeraa lohan. Jaalatiin beektu kennaaf. Si galee ammoo biizinasa namaatiin miti bara. Eega. Amma feesbuukii deemee shanatan torbaata shanatan. Maaltu siin gee? Eega. Garuu wanta akka jiran beekta hawaasni keenya waan kana ilaalchi inni umrii tanarra qabu hedduu fokkataadha. Hedduu. Amma fakkeenya yoo fudhatte biyyootuma arabaa kana keessatti ilmaan isaanii jechuun haga isii waggaa 35 illee geesse ijoollee yaani osoo heerumin jiraatti sanbooda waggaa 35 booda amartii godhattee sanbooda heerumtee ilmaan daldaltee jechuudha. Haga yeroo sanitti isiin san xiqqoodha jaamti. Garuu nu biratti immoo waggaa 30 geesse jechuun akka nama Haftuu taate jechuudha. jaartii haftuu jaaniin jechuudha. Ilaalcha kun garuu osoo hafee gaarii na fakkaata. Haala. Garuu akka baadiyyaatti silaa beektaa umrii teenya duraan hin beeknu akkana jennee mana barumsaa seenne. Gaafa ijoollummaa harki ganaa gurra sin to'ine itti ganaa adeem jaanii si ari'a. Faamiliin hin beektu jechuudha isaa sanitti. Kanaafuu umrii sana iddoo wal gaafachuu illee gaarii miti. Umrii bakka barbaachisaa ta'etti fakkeenyaaf mana barumsaa mana hakimaa wanti bakka akka UNHCR bakka kanatti yoo gaafatamtee dirqama himuu ta'e malee namni deemu hundi umrii abaluu jedhanii wanti raawwatanii fangaasuun barbaachisaa miti. Namoonni maal naan jedhe dubartii wanti isheen guddiftee dubbii jaarsaa qofaadha. Dubbii jaarsaa qofa. Gaafa jaarsaa wallalta. Guddiftee egzaagiree godhee fiige waan biraa kiiloo ishii gaafatta kiiloo 70 fa'aa taateeti kiiloo meeqa gatte 55. Aku minta lagi, sudah berada. Mana pada sedih perang nanti nama nanti dia. Ya ni, kita agar kita banyak. Dubbii jaarsaa sammaaliif guddistee himti duba. Akan berarti nuka wae wallo lah. Tua wanti kan exaggerate kau tadi akan himti dah yang kita so. Karena kita tuan ini super badi. Wal magalati umri hak adhimani wanjol. Wallo kau nama namni tu berarti bayinan akan tiawati itu. Malah irti namni nama gapa itu gapa itu tunjuk malah irti leo gapa tamti. Terugan itu murah. Maaliif isaan dhiirti bariiti umriin isaanii ni deemti miidhibbaafuu yoo seenan illeedha. Akkuma fedhetti illee ta'uu wanni isaa yaachisu hin jiru. Dubartiin moo waa yaachisu jira? Haaraa jaan isaan. Dhiirti. Umuma wal qabate. Garuu as bira wanni kun dhugumaa barsaa. Dhugaadha. Akka takkatti wanni dubartii yaachisu ni jira, wanti dhiira yaachisu hin jiru. Ammas dhiirti deemtee umriin isaanii dhibbaa miti maa 300 gaddeebitee gaafa ilmus ni dhalti gaafa bultii jaaruu barbaadde ilmoo qacalee mala faakaate ta'u umriin ishii 15 ni fuuti. Ni fuute. San qofa miti garuu dhiirtii ammas osoo akkuma dubartii waggaa 45 dhalanii dhabdu ja'ameewu dhiirtii yoo 35 fuudheewu yaani waggaa kudha kasa ilmaan dhibba ta'uu danda'a bara. Yoo jaartii heddumeeffate. Maaliif as bira maaliif jedhan yaani dhugaan tokko ni jiru maali ilmi dhiiraa takka annama fakkeenyaaf yoo akka shagaa afur fuudhuu baate akka warroota addunyaa adii kana garteera yoo deemee bikka hundatti inni darbuu yoo keessaa qabaate guyyaa takkatti yoo dhalaa diidamee yoo jiru fe diidam dhaluu danda'a waati saganaa irraa garuu dubartiin yeroo takkatti gizee tokko fa gara qabatti yoo rabbii kannee fi lakkuu godhate malee garuu dhiirtees bira carraan isin bal'aan qabdu Yoo rabbi kanee fi lakkuu sagal godhattes ma dandeessaa? sani yaani muujizaa dha hedduu kasa takkaa dhufa ammoo dhiirtii yaani yoo waliin gabaabdutti jechuu barbaade dhiirtii yoo dhaluu fedhe yaani osoo 45 dhaabdiyuu jedhame yeroon isin Yeroo amma takka keessatti 20 ol ni dhaltee jechuudha aga fedhuu By barbaadu. the way, amma teknoloojiin dhufee jira namni umrii 30 meeqa ta'e rumtee duudhaan ilmaan firii 8 fadha. Yeroo takkatti lakkuu lama sadii godhachuu dandeenya. Afuuffaa dha shampaa. Teknoloojiidhaan jechuudha. Shan illee akkasuma ta'e tolfaachuu danda'a yeroo garaa qabdu fi Haala kanaan Garuu kan waliin ayyaatisu maal ni beekanii? sadii nama dhalu jira nama ilmaan sadii yeroo takkatti ilmaan lama gulamu godhan jaadalee muta nagaa. Isin tanaa osoo itanii. Furdaallee yoo dhale namoota qal'aan eessa baata. Aruuraa keessa yoo goranii malee. Jaadala mutu baata.
Teknoloojii asooyitanii yoo waa'ee teknoloojii jala deemne akkuma dubartiin umriin ishee yoo deemtelleedha karaa teknoloojiitiin immoo meeqa dhaluu dandeessu sanitti teknoloojii jala yoo deem dubartii dhiisaatii artifishaalaa wajjinis jiraadhaa turufu jira soo teknoloojii jala Dubartiin bar teknoloojii tanii nu dhaluudha umrii tanii gad ta'u. Sanumaan ofirra bishaan gad ta'u. Fertilization jira ta'u malee teknoloojii jala deema uumaa rabbii jira. Walumaa galatti dubartoota irratti wanni isaan akkana godhaniif tokkoffaa uumama lammada uumamni dirqamaan akka isaan waan kana himatan isaan ni dirqisiisaa lammada hawaasa naannooti sadaffaa immoo fedhannuma isaaniitiin sooma isaanii jennu Maal naan wantoota kana sadeentu amma akka yaadaatti kaafnetti wantoota sadeen kana kan isaan dirqisiise waan kana akka umrii xiqqeessanii himatan godhe. Kana keessatti ammoo wanti sirriitti hubatamuu qabu namoonni umrii isaanii xiqqeessanii himatan dubartoota qofa akka hin taanes hubatamuu qabaata. Keessattuu biyya amma nuti jirru kanatti biyyatti nama umrii akkasuma wal gaafatu nagarra. Jiru waa'ee umriirraa namni haasa'u. Asitti ammoo namni umrii abaluu xiqqaa gaafa maalitti dhalatee umrii xiyyi xiqqoo midhaan kiriikiriin bakka hundatti wal nuti argaa jirru waan kana. So jalqabumaa umrummaa tanaa wal gaafatu sana maaltu fidee dhammas. Rakkoon guddoon. Maaltu fidee dhugatti? Barbaachisummaan si maati? Faayidaan dubartii umriin ishiidhaa guddoo fi dubartii umriin ishii xiqqoo maali? Torgaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment ammallee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Dubartiin umrii isaanii maaliif xiqqeessanii himatanii waan jiru bal'inaan irratti mari'annee jira. Isinillee bakka jirtanii waan kanatti mari'attanii akka kana durallee waan kana namni hedduun akka irratti mari'achaa turee fi yaada kana waliin mormaa ture abdii qabna. Yaada keessan ammoo waan kanarratti akka qabdan ammallee koomentii irratti nu barreessaatiin jenna. Ajandaan keenya lammaffaa irraaf qabannee dhiyaanne immoo dhiirti tokko maaliif dubartii umriin hedduu isarratti maaliif fuudhuu barbaada waan jiru kaafnee jiran mari'anna ammallee gara tokko illee deemna ulfaanni tura. Tole dhiirri tokko gaa umriin isaa guddaa ta'e dubartii umriin isarra caaltu takkaa isaan qixaa fuudhuuf barbaadu dhiirtu kuni dhugaa jiru. Yoo mucaan yoo intalli xiqqaa feesbuuk irratti deemaa ture kaa. Sambar. Skriptii dubbisaa ture bara. Waan barreeffamee kan naniif dubbisaa ture sana. Gurbaadha yoo ta'e malee namni. Ani wanni na dhibu takkaa jira. Dhiirti gisee dubartii isarra guddoodha fuudhee akka waan addaa takka ilaalta. Hoggaddu dhiirtii takka immoo dubartii isarra xiqqoo fuute qal'al gootanii maaliif ilaaltan maali rakkoo kun? Binga Gooti dubbiin kan Isin ilaallatti. iskee ilaallatti maali jennaan isaa fuudheetis beeka. Ani ganaan fuune iskee. Inni fuudhe naan jaagaruu anillee ni fuune. Kadde. liqii baanaa liqii fuudhee. Garuu liqiin fuudhe majaartiin fuudhe. Liqii dabal. Irra deebinee ilaalla. Wanni kun uumamumaan wal qabateeti. Garuu uumamumaan wal qabatee dhiirti takka dubartii isirri xiqqoodhaa wanni fuudhuu barbaadu dubartiin uumamaan wal qabatee dhiira dura dulloomti. Sababaa kanaatiif jechuun yaani akka baalaansii wal godhee wal qixa deemanii jecha dubartii isirra xiqqoo fuudhuu jaalata. Ammallee egaa dubartii sirratti xiqqoo yoo waan sirra gurguddoo fuute ol fuuteetu sirra gaafachuu hin dandeessu. Kaaba guddoo boqu. As biratti haasa'u jiru. Umrii dabalee barra. Guddoo jennee mini. Shakliin baanu yaani. Guddoo jennee ammaati isaa uuma guddoo dhaadhu. Umrii guddannaan qaamni guddatee. Ani guddoo mallakkaadhu. Umrii guddoo takkaa maatii qotti jirti barbaadu. Eega anama fakkeenyaaf 35 qaamni kiyya xiqqa. Akkam jette? Garuu ati hin dhageenye. Sinaafillee ta'uu dhugatti. Dhugaa fakkaatti. Kudha shan jettee moo maal jettee? 35 hin jedhe. Ani hin dhageenye ammallee hin dhageenye. Kudha shanii malee hin dhageessanii gurra kana. Ayyee uffadhu. Jechuun dubartii tokko fuudhuu feeti. Hundaa miti garuu. Hundaa takkas. Maaliif ol sabatu? Ammoo yeroo hedduu warroonni addunyaa irratti dhiibbaa uuman warroonni jajjaboon jaartiileen isaanii yeroo guddaan isaanii guddoo. Waan salaateedha. Akkasuma jiran baadha. Oromoo keessaa moo? Laa Oromoon baanu. Egaa akka waliigala Akka waliigalatti yoo ilaalte Sa. warroonni kaayyoo gurguddaa qaban yeroo hedduu. Dubartiin umriin isaanii isaanirra gurguddoo. Bichaatti fuudhan. Ammoo warroonni dubartii isaanii gadi fuudhu yeroo hedduu dalagaa bahaaf. Takkaffaa Ishii guddisuu. Chokkolaataa, ilillii, oliif gad deemuu si galee. Kunuun isaaf dalagaa biraatti yeroo itti yaani waan biraa itti ulfaata. Ammoo warroonni baalaansii godhan yookaan dubartii yeroo guddoo yeroo hedduu xalaan qaban.
isa dura bilchaattee jirti yoo isa karaa keessee malee gartee isa dhiibbaa dhumtu ammoo na fakkaata namoonni tokko hedduminaan warroon an beeku guddoo fadhan maaliif naan injina wallahi serious Ma fakkeenyaaf dhugaadha. Weestarnii biyyoota weestarnii kana biyyoota Awurooppaa kana namoonni yeroo dubartoota isaanirra umriin guddaa fuudhanii agarratti waan akkasii hedduun dubbisaa yeroo hedduun argate. Garuu akka keenyatti akka Oromootti fakkeenya keessatti yoo gad deemumsaa ta'e dubartii isarra guddaa namni yoo dirqamni isa fuusise malee namni ni hawwatee yaadu. Ni jira yaadu. Garuu irra baay'eetti ni beektaa? Warroonni dubartii gurguddoo fuudhan hundinuu ni heeruman jedhama. Maaliif si jedhu beektaa? Irra baay'eetti namni dubartoota isaanirra gurguddaa fuudhu. Irra hedduun hundinuu qabeenyatti heerumanii. Malee akkanumatti jaalatanii warri fuudhee hundinuu namni ni fuudha namni jaamu warri fuudhu xixiqquma laalee fuudha. Warri heerumu garuu Western Awurooppaa haa ta'u Ameerikaa haa ta'u hundinuu warra dubartiin jajjabduun duuba jirti jaamu san warroota isaan dura qabeenyaan guddatanii inni immoo bakka guddoo ga'uudhaaf qabeenya san fayyadamuudhaaf deemu jechuudha. Saniif malee warri fuudhu xixiqquma fuudha. Warra heerumu yoo ta'e. So saniif akkuma walii galatu dhiirti hundi dubartii umriin xixiqqoo fuudhu feete jechuudha. Gaafa fuutu dubartii umrii xixiqqoo fuudhu feete. Tana rakkoon bar dubartiin gisee umrii ishee geessitee himattu. Ana jii hase. Kana rakkoon. Ana qofaa miti. Ana irruma walii gala. Silaa nama biraatti illee yaamte. Obaamaa illee yoo fidee akkanuma. Ebe namni tokko yoo akka hiriyummaa jaalalatti nama isarra guddaa tokko wajjin kan jiraatu taate namni hundi ilaalchi nama sanii qabu gabbu'aadha. Hiyyaan kun sugarii nyaatamu naa waan nyaamu jira. Bukaan itti bukaan ta'uudhaan waan biraati. Markaba dhiiba jaaniin. Yaa maawwatti. Deemmoo. Abalu egaa amma Iskeen kabara irraa baasaa kabaree irraa qolo langa irratti haasa'e. So dubartiin takka yoo nama ishirra guddoo tokko wajjin jiraatte abalu sun barri chikii abaluuti takka Haasawuu guddaa qabu. abaluuti waan akkanaatiif naam jabeet maalum dubbatamu garuu inni xiqqaan tokko yoo jaate hiyyaa sugarii san waan maqaan jiraan maamii isaa Maqaan daba. ilaalchi bareedaan akkuma inni jeesan akkuma inni jeesan reefu maal jette san tarra guddoo yoo fuudhe rakkoodha maarree dirqamaatti naqaamaa jettee bara. Ni heeruma. So namichi kun durumaan rakkoo isaa namitti yeroo guddoodha jechuudha. Akka inni baanutti yoo inni isii fuudhe isiin guddoo ta'urra rakkoo isaa isirra guddoodha jechuudha. Qabee fuudhe ibsaati. Isaa Ittuma heerumee jechuudha. Sanuu keessattuu namni dhiirti gisee umriin isaa kuttee gad deebi'ee gaafa inni fuudhu dubartii fedhe ta'u umriin xiqqoodha yoo fuudhe namni hundi ilaalchi isaan itti qabaniif qabeenyaaf heerumte malee maa osoo qabeenya qabaatu baate kana gara galteetu ilaaltu ni jedhani namoota dubartiin umriin guddaadha dardara xiqqaa tokko gisee fuute immoo haatuun fiifu umriidhaan hin jirtu baru waan akkanaatti fuudhe takka qabeenyuma qabdii fuudhe ilaalcha akkanaa kana hatta osoo isaan walii tahanii wal jaalatanii waa meeqa horatanii jabaatanii bultiin isaanii gad jabaatteetu ilmaan horatan boodallee namni sun ilaalcha san inuman dhabuuf hawaasni ilaalcha kana bootun irra guddoodha miti umriidhaan irra guddoo waan jalqaba faamiluu isaatti hundi ifnu. Inuma bakka hin jiraat inumaa ubar ilaalchi hawaasni nama sanii qabu guyyee takka illee jijjiiramu jechuudha namni sun yoo jaalatee Sirrii beektanii dubbatu. sirrii miti Garuu akka dhugaatti yoo fudhatte sirrii miti maaliif dubartoonni yeroo gurguddatanii amma waggaa 25 bira yeroo qotan inuma si bulfattii waan hin bulchitu. deemee maree gubbaa dhufe amma. Jechuun akka dhugaatti dubbachuudhaaf garuu akka ilaalcha hawaasaatti yeroo laaltu akka dhugaatti yeroo laaltu waladda maaliif dubartoonni gurguddaa sin leen cinqan maalii naatee mitirqoo naatee gamanas gorii gamas achi gorii eessa bultee eessa waltee hin jiru. Xixiqqoo fuunaan garuu silkii waayitingi jennaan abbaa kiyya rabshaan si gubbaadhaa galgaluu si iyyisiifti jechuudha. Inni hawaasanii miti ta fuutee miti taa'ala jirtu ati jaalattu xixiqqoo yoo taate galgaluu yeroo hunda galgaluu nama sassobda garuu nama gurguddaa hojii yeroo haasa'u never hin jiru. Atuun isa soqotaa Lachuu beekaa jechuudha. Kuwaan namni hundi beekoor
Waan biraa osoo hin taane dubartiin takka tabilchaatee takka jireenya hunda beektu ishii faara waan ta'u. Wanni takka illee nama jaalatu san biiziin gootu bultii ishii san jaarsi ishii ni beektiif maaliif gabbee isaa eebbanii hojii gisee jiru illee ni hubattii fi silkiin isaa yoo biizii taate illee ni hubattiif ilmi namaa kuni nama hedduu wajjin rileenshippii qabaachuu danda'a. Waa'ee bifa waan adda addaa haasoo waan danda'u jecha hubachuu fi danda'uu qabdi. Dubartiin akkasii sun immoo nama gartee lafa bule umriin ishiitillee mana 25tii olii haga 20 irraa haga 30 jidduu jirtutu waan akkanaa kanas hubachuu danda'a. Dhugaadha bara. So amma kanaafuu bultii bittee jaalala nama umrii buleetu irra filatamaadha. Garuu dhiirti waan umrii xixiqqoo fi barbaaddi malee amma baraakama yaada kaataa jirutti namni silaa barbaachisu. Keessattuu jireenya jaalalaa jireenya bultii keessatti nama umrii buleetu irra gaariidha. Yaada jawwaa raasaa jiran. Amma laal yaadni keessatti dura akkas waan takka jira maal ni beektaa? Yeroo harka qabatee deemu waan mati xiqqoo kana. Waan mati xiqqoo itti gammadaa deemu kana. Garuu mana keessatti waliin jiraachuudhaaf kanuma umriin deemte san itti gammadu. Kanaafuu namicha fuudhuu qaba. Xixiqqoo fi gurguddoo wal keessa. Silaa wal keessa fuudhee bareeda ture. Ati rakkoo irraa qabda. Yeroo waa'ee bultii asirratti caalaa asii kan naa turre booda uummanni nu laala kun ati waa'ee bultii maal beektan aan jaallee sun daadee beektaa? Kan rakkoo qabu bultii Dhagaan tanas daadee ammoo yeroo takka takka maali? Dirqama namoota irraa ni agarta. beekumsa amata jahatanii Ati ammoo keessatti akka fuudhin limachuu kana. mungkin advertisement itu malah Sifaamlee jira. Garuu ergaa maal dabarfachaa jireen? Itti fuudhan. saya kayak aja lah Jila aku cipte tadi. Wae bulti rasa eme pakainya. ya dia kemana jalan namni tokko beekumsa waggaa jahatanii qabaachuudhaaf dirqama waggaa jahatamii jiraachuu qabu nama waggaa jahatamii jiru haasee beekuu danda'a. Sa. Yani obboleessa haatullee hangaan isa hojii deemuutti waan itti baay'ee baruu jira. Ammoo haasuu jirra guddoo xiqqoo jechuu jira malee guddoo nuti akkamii xiqqoo nuti akkamiidha. Sa. Yani hanga biyya tanas agaruutti keessattuu namni biyya kanattis biyya alaattis biyya kanattis umriin garaagarummaa nama jidduu jiru murteessaadha. Fakkeenyaaf gurbaan amata 35 intala lama koota baay'ee fuudhe. Yani bultiin kun hangam takka turti yani wahuma wajjin argaa ture jechuudha. Guddinni gaabbii isaa yani hangam takka waggaa 5 4 6tti baalaansidha. Amma waggaa 10 yoo ta'e ilaalchaan nu wal dhabe. Sa. Akkitti si yaaddu akkitti yaaddu. Walaati. Feetu siin guddaa taatu feetu ni guddaa taatu. Jarri kun lamaan yani walii galuu hin danda'an. Kaanis inni waan biraa yaada isii waan biraa gaabbiin jidduu kana jiru yani yoo xiqqaate waggaa 5 6 yoo ta'e bareeda jiitin ama. Amma wanni guddina jaamu yoo sadii ol dabale feetu isiin haa guddatu. Feetu inni haa guddatu. Yani nageenyi jiru. Sa. Yookaan tokko bakka cabeetuma jira lamaan irraa. Kuyyaanni fudhatama. Kana guddaa guyyuu cabeetuma jira akka kan jechuudha. Fedhee fedhu baatee ammoo yoo xiqqoo waggaa 6 yoo ga'e yani baalaansii guddinni kun. Bira dabaraa ani tilamatu. Sa dubartiin illee mana 20 gadi hin ta'ini dhiirris gizee fuudhu mana 30 ol hin ta'e. Akkasti baay'ee bareeda. Garaagarummaa isaa jidduu jiru waggaa 5 fi jaabira dabaruun gaarii miti. Sa. Ati waan kana wal qabatee ni beektaa? Dubartii si dura jaalala eegaltee dhiistee si wajjin eegaltee fi ta'usoon eegalin ati eegalchiifte garaagarummaa guddaa qaba. Kamtu biroo jedhame. Jechuun tasi duratti eegaltee dhiiftee sanii dhiibbaa dilas hin qabdu siif hubatti. Garuu taati jaalala barsiiftu sun hedduu Umrii guutummaa barsiiftati. dirqama. Jechuun si malee waan hin arginiif haala namni itti jiraachaa ture jechuun jaalalti yoo ati sii dhiiftee deemte hagam akka miidhamtus waan hin beekneef garuu hunda akkana si qabdee siin teessee. Namuma ruuzaa fi paastaa distii takkatti affeeree jechuudha. Keessattuu Biyya tokko bilchaate gubatee deemee suuraa yoo cufatee. aarsaa jila san kabaltee gaafa ati barsiistee sadarkaa amma barattee jirti ni gaajettetti si dhiiftee kabiraa bira dheete jechuudha. Dirqama. Amma fakkeenyaaf gaafa biyya alaa dheete bare namoonni irra hedduun nama wajjin bakkatee deemu kana dhiisee biyya galee fuudha. Garuu achi dhaqee fuudhee achi geessaa kabiraa jalaa nyaataa jechuudha. Maaliif amma magaalaa seenteemi magaalaa seentee gaafa inni xiqqoo naanneessee waggaa 5 akkana teesse bakka xiqqoo gurratti asaasanaan kutteessiin. Kuchiisan. Tasi hojii gubattee si dheete tun garuu abada soma hojii akka feetu taati malee waa hunda beektu miti. Kanaan wal qabatee seenaa wayii takka dhageetin biyya alaatiin inni nama umriidhaan xiqqoo lafa bulee biyya inni dhaqanii fuudha ni geessa jalaa fuudhan biyya inni dhaqanii fuudha ni geessa jalaa fuudhanii haga sadii deemu sargii tattaa'u jiranii maali aruuza keessa tattaa'u jiranii aboo annuman deeman numan fidaa numa fuudhan jee numan deeman numan fida tana booda abadan biyya gad dhaqee hin fuudhu anasumaan fuudhaa innaan saayibni isaa tokko lafaa ka'e hay taranyaan biyya keenyaa akkamitti anasoon si'ee kun jiru
je. So namoonni lafa bule umriin isaanii gurguddaa kuni maallaqaa fi biyya alaa jiraatu isaanitti amananiiti biyya dhaqanii dubartii xiqqishoo ganaa humaan beekne takka fuudhanii deemaniin. So dubartiin tuni gaafa gartee bartee sadarkaa waa jaalatuu fi waan babbareedduu takkatti ol ka'uudhaan geessetti isa dhiibteeti kara nama daaddaa ishiitti gaddeebiti jechuudha. Namoonni hundi sadarkaa ofii ilaalee nama isaan maluu fi nama isaa wajjin bultii tana keessa taa'uu danda'u fuudhuu qaba malee ishiin ni bareeddi ishiin umrii ishiitiin xiqqoodha jaanii fuudhuu hin qaban jeetii yaada. So akkasii namoonni hedduun yeroo maallaqa qabaatan waan hunda maallaqa isaaniitiin akka godhuu danda'anitti yaadanii dubartiillee ammoo waan kanarratti illee dhiibba namoota ni jiraabee ta'e intala bareedu tokko gaafa wanti qaban laatti kan nuti Ameerikatti kan naayaa maali beeka akka waan dhibee maallaqa kanaa gurguratu deemu akkas namni tokko gaafa tokko maal jee aboo maali fuunee ati ganaa bara dulloom ta'e muluu ni solkuttee jedhaani ani muluu tige doolaara irra namatti delba namni doolaara malee muluu tige nargoo abbaa fedhee fuudhaa jaa so akkasii namni feetu dulloomte feetu waan feete taate arrooyte mulooyte akka feete dhukkooyte gaafa jaalaa kana dhuftu ammoo nuti xiqqaate na fakkaate baay'ee amma xiqqaatu jira. Gaafa duraanii ijoollee daa'imti xiqqoo akkatti kan nuti akkaan jira namni hundi yaa tooraan takka maallaqa qabaa naan jaari. Waan akkasii ta'u ture. Hawaasillee waan kanarratti osoo sila ilmaan isaanii maallaqa qaban jaanii bakkuma taanatti dhiibu yaaduu bareedara. Wani jennu kana nama osoo waliin jaallanne fuudhanii akkanatti maallaqa qaba jaanii kan nuuni hedduu dhiibbaa qaba. Bultii jechuun waanuma akkanatti walii gaddaadhaanii miti. Maallaqni bultiin bitu. Bultii keessatti yeroo irra hedduutti kan barbaachisu jaalala. Dubartiin takka yoo si jaalatte si wajjin jiraatti malee maallaqa ati qabaateef si wajjin jiraachuu hin dandeessu. Yoo maallaqa kabajjee jiraattes garuu galgaluu ganuma aadaatuma si wajjin jiifti malee. Gammachuun hin jirrette. Gaafa maallaqni dhumellee na kutti. Kanaachineetu jira. Mee egaa dubartiin takka dhiirti takka dubartii umrii irratti xiqqoo fuudhuu akka barbaaddu dubartiin immoo umrii ishii keessatti akka hin fuudha haafnee irraan bareechaa ture. Mee hirkannaa nuti illee dhiirti takka dubartii irraa gadi maaliif fuuti jetteeti yaadda? Maaliif fuudhuu barbaadda? Irra hedduun dhiiraa yeroo akkas godhanii fi waan akkatti hawwii qaban agarraa maaliif fakkaatu wannu? Okay, dhiirti dhuguma dubbatuudhaaf waan xiqqoo waan ishuma maddiidha bareedu harkatti qabatee deemu feeti gizee hedduutti irra caalaatti akkas fallatan. Namni guddaan fedheeyu intala xiqqoo takka bareeddu amma tokko lama amma tokko sadii fuudhee haadha mana kiyyaatti jaartii kee yookaan jaga fintiitti qabatee deeme. Waan akka ifama isaatiif ifittillee bareedaas ni bareechitiis. Fakkeenyaaf amma daasfooraan tokko hiriyuma kiyyatee amma biyya teenyarraa yoo ka'ee deeme naaf inni hiriyaadha. Gaafa daasfooraa ta'e biyyatti deebisan yoo sirkannaan fuudhii jaanii nan fuudha. Sirkannaan tun irra guddoodha jaa. Naaf inni hiriyaadha. Naaf inni hiriyaadha. Akka naaf inni sun hiriyaa ta'e utuma beekuti sirkannaan irra guddoodha jaa. Utuma faamiliin biyya lamaa wal beeku sirkannaan fuudhuu qabda yoo jaanii lakkii sirkannaan irra guddoodha jaa. Daasfooraa ta'e dhufee ani garuu sarara guddoo itti hirume isaati. Innumaa sarara xiqqoo fa'uudhaan danda'u. Jeedii dhalaan irra xiqqoodha abbolee dumti jeeffatan irra xiqqoodha kanaan sadaffaa fa'aa lammaffaa fa'aa akkasii laallatee fuudha. Wanti akkanaa kun gaariidha jettanii yaadda yoo sirra ga'e. Wanti akkanaa kun gaarii miti jettee yaadan akka keeyyatti. Amma jireenyummaa namicha ijoollee xiqqoo fuudhuu barbaadu kanaaf gaarii miti. Namni kun amma yeroo sanatti itti bareeddu yeroo karaa deeman hojii bareedan malee mana keessatti nageenyi isaa wajjin jiraachuu ishii tana akka ilmootti manatti galchee tajaajilli ishiidhaa barbaadu tajaajilli. Ulumaa bara amma maslan fakkeenyaaf dhalaan tokko yommuu ta'u horsiitti amte ijoollee. Ijoollee. Taruma keessa dhalaan kun ilmoos rabbiin akkuma fedhetti namatti kana dhaluu danda'a ijoolleen lama sittaate mana kana. Inni tajaajilli ishiidhaa barbaadu akka jaartiti. Ijoolleen lama. Laal tokko sadii sana fuudhee nam lama ijoollee xixiqqishoo taate nama nama guddisaa. Gaafa taate ilmoon dhuftee. Waamii ilmoo mana jira ilmoo gubbatti ilmoon gisee. Ilmaan lama guddisaa. Ilmaan lama ta'eefi wanni inni ijaartee irraa fedhiin inni ijaartee irraa barbaadu ta'a naaf fakkaatutti ni harkatu. Harkachuullee hin danda'u. Innummaanuu deebisii tartee jira. Innummaan harkachuu hin danda'u. Miknaatum tunis ilmoodha. Asii gaafa isheen ilmoo ishee sammaa gootee dhuftetti yeroo gubattee jirti. Tanumaafuu dhiirti dhaluun xiqqishoo umriidhaan lafa bulte yoo fuudhe dasra jaallatti tola akkasitti. Baay'ee bareeda. Dhugaadha. Jennaan kee bareeda. Dhugaadha. Namni hoggaa ilaalan akkanatti waan bareedaa biratti dubartii xiqqoo hoggaa qabatanii deemanii takkaa wajjin namni argee jaartiin abaluu ni bareeddii jechuu taate malee mana keessatti nageenya argatu waan silaa
abbaan manaa haadha manarraa barbaadu guutuutti tajaajilas tahee jaalalas tahee waa hunda argachuudha. Namni kan umriin bulee irraa bultii keessatti bareedadha. Wanni inni haa ture kana. Galatu miidhaa guddaa qabdi bultii keessatti. Dubartiin tokko miidhaa guddaa qabdi. Maaliif? Garuu akkas hin jenne isin xiqqeenyatti heerumtee agarte moo waan kana ni gubde moo Asirratti bakka kanatti ishee qofallee osoo hin taane akkuma dubartii waliigalaa dubartiin hara keenya amma dubartiin Habashaatii fi dubartiin Oromoo hara keenyaatti keessattuu Oromoo taatee Musliima taate. Hara keenyaa kanatti osoo gartee umriin tantee oliin kunne faamiliin jaalattee illee osoo hin taane dirqamatti illee saxanuu danda'anii. Akkasitti ani mataa yeroo qabe akkasitti na kanaan. Dubartii umriin ishii ganaa ijoolleedha gaafa nama umriidhaan ishirra guddaa teqannitu ishiin ganaa taphattee hin quufne kakkachi. Bultii gizee jennu immoo bultiin tuni maala tsaanaatiidha miti waan keessa fiidee taphattuu miti waan hedduu jira. Ilmaan dhaluu jira. Bultii tan ilmaan dhaluu duratti immoo wantoota ati jaarsaa wajjiin wal marii mana keessa walii galtee maaltu ta'uu qaba maaltu ta'uu hin qabne waan ati haasawaitu jira. Kana hunda haasawuuf immoo dubartii gartee lafa bulte sammuun ishii xiqqisho bilchaatteettu bultiidhaaf bareedduudha. Dhiirti keessattuu gaachana manaati dhugaadha. Immoo gizee akkana ja'amu dubartii xiqqishoo takka fidee mana keessatti yoo fuudhu ta'e dubartii biraatti 4-5-6 fuudhee galcheetuma yoo baalacaannatii banee firra hojii bultiidhaan jaaree caalaa maaliif bultii barbaaduu fi dubartii umriin ishiidhaa xiqqoo barbaadu walitti hin dhufu. Saniifuu dubartii umriin xixiqqoo fuudhina. Dubartii umriin xixiqqoo fuudhina. Garuu waan itti yaadamu barbaachisu. Asumaan dubartoonni sanyiin xixiqqaan isaantu akkas jee Zani booda akka dhiibbaan irratti hin No, dhiibbaa godhu. Isaanis fuudhinaa fi miti. Jechuun isaanis gisee guddatan. Isinumaaf nama biraatii fi miti. Iskee nama guddatee yoo nama naafis kee hiriyaa ta'e naafis kee yoo wal fuune abbileessis keedha kan keessa duubaa fi abbileessi tanarra xiqqoo fuudhuu danda'a. Yeroo ishiin geessetti. Wanni hundi walii galattuu jaalala. Bultii keessatti wanni si barbaachisu jaalala. Haga feeti bareedde feeti Monaaliizaa fuutee yoo mana keessa keessee biffee bitattee badala meeshaa keessa gortu ishee keessa keessee teessee daawwataan ooltu bareedumina gisee jenne bareedina caalus ni jira ala kanatti. Gaafa jaartii bareedduu fuutee mana galfattu ishirra bareeddus ni jirti. Gaafa bareedinatti amantu immoo osoo jaartiin ta'e jirtu alatti tabiraa agartee si hawwuu dandeessi. Bareedumina osoo hin taane bultii jidduu jaalalti jiraachuu qabdi. Jaalala gisee jennu immoo dubartoonni umriin isaanii 13 fi kana jaalala akkasitti keessa gabbu'anii ni beekan jee yaadu. Doonii fi maal seete namoonni gariin yeroo dubbatan gisee ibsan bultii kana ani itti amanee osoo hin taane waan na ajaa'ibe keessaa maal jaameeta bultii jechuun akka nama hoteela seenee nyaata mataa keessa beektu tokko gorteera. Kadalee. Order godhatee haati mana beektu. Haaji jettu. Yookaan ruuza naaf dhiyaatee erga ruuza si dhiyaatee namoonni biraa nyaata bareedaa. Biraa nyaatanii. Gisee agartu yaani haariyaan akka nama miinoo laalu jiru gorteera. Nama taate jaamaan ati tabareedu jettee mana fidattee tabiraa gisee ala garlaaltu bareedu si caaltu hedduu. Tabiraa. Sa. Yaani yeroo hedduu waan ani itti amanu keessa bultii jechuun yaani nagee sammuuti jedhina manaan. Sa. Akka kiyyatti. Namni takka maa wal fuudhuu ijaan sababa hedduu jiraachuu mala. Fuudhuuf ta'uu mala yaani ilmoo akkachuuf ta'uu mala yookaan jaaramuu tasgabbaa'uu mala jechuu jiran. Ammoo irra caalatti namni wanni fuudhuu qabuuf yaani nagee sammuu akkachuuf. مش لازم يعني يوخان ركبت في فوتو الموديل فودو يوخان حواس ما نجا فودو وانا كان هدو جرا ساوند دجا لغرو غزي فوتي ما غرتو انت لما غزي فوتي ما غرفتي يعني بوتي غزيتو يو نجي سيف خلني اتسيف نجي خلني يعني فايده بوتي ما كواس برا وغركو يون تنجتو تنافو كابتين غدا لا ما جرو نجي وغني خلنا تنافو اكو ما عرف جا بي عمري جراتي يعني يو غرغرو ما غدا جراتي نقول إذا الجعدات ده كباتي والفهم من جيراني ديبان جراتي يعني يوم شغلي بنتي خسر من جروف إنجلو أنا ما فكرنا سيما ما قال فرصة سايبرين كمان نيجا فدا أكو ما تبغى قرتي خلاص نقول هيري يالا واحد دول جهاز سكر يبغى بنتي دول فوقو ما بينجن تنافس كويه لما سني كنا فوتاو جرني إنسان كواتي واحد بنتي راسه جرني كوي مي وين زنقا خدا جرني مي أكا لما تقولي أكا سايبر خدا بيتن فوقو ما فوقو جرني لما سجى فخزان رمضان زاني بوي فودي ما سيقول لما نمدنا يورو بيس بيس بيتا سجاتي فودي نمدنا كايرو بانني ساكي ساكو كنتر خناجي لكمان جيتا ini dari khara hidup madari itu umat isara kemas berarti sana deh yo haram itu kujurat tefulinan yo dalam kujurat itu kufulinan desaran yani bicara anak sam tuh cuy sih ini semua ada berarti madari kan karena hum berbusir ada ini hidup anggap tak kena dia dari jiram itu mungkin juga kan ada ini
mana hidhaa godhee namoonni irra guddaan biyya tanatti bar osoo jaalalti dhugaadhaa onnee isaa sanirraa dhuftee isan qabne namni kun onnee isaa guutamee osoo hin argamne faayiduma wahii takka isaan jidduutti uumamtee kara bultii fiigan malee namni sadarkaa sanitti kara bultiidha nama kana bultii fi barbaada isaa 24 akkanan salachaanetti akkanan ishii tana inni fannettiin arguu barbaada jee amanee jaalatee bultii seenuun jiru. Biyya tanatti harka irra guddaa yoo parsantii xiqqaa ta'e malee namoonni akkasitti bultii keessa taa'utti jiru hin jiran. Yoo dhugaadhaan wal fuudhanii bultii keessa gise kanuma bultii keessa jiru saayiba keetiitu waa'ee bultii abuu fuudhuu barbaada giseetti aboo maaltu siin gee mana hidhaa moo mana hidhaa bar dachii jalaati siin jaa. Of ifii isaatii keessa jiraateeti beek. Rakkoo sadarkaa kanatti bultiin inni keessa jiru maaliif kana naan ja'uu danda'e jaanii sodaatanii abaluu ka fuudhe bari hin fuudhin naan ja'uu jira. Sadarkaa jiru namoonni irra guddaan karaa bultiidhaan fiiga. Akkasumatti waan si ajaa'ibu namni gariifan wal fuudhaa bultii jaarii jira. Yaa'u namni abusuma suuraa haamaa jira. Suuraan immoo akkuma beeknu yeroo fudhattii ittiin himan abbaan suuraa kana kaasee guyyaa inni tolchee fitee dabalee ammoo kottaa suuraa kasan fudhadhaa jedhani isheeroo dabalee ishee dhuftee hafuutu jira. Isheeroo dabalee inni dhufee hafuutu jira. Sababoota ammoo akka jettan gisee ni qabatun itti dabalee jirra. Arbaan akka ta'e jechuudha. Akkasitti dhugumattuu ni jira. Nama amma wal fuudhee ati Facebook irratti saayiba keettee sheer goote osoo Facebookni sun nama sana wal fuudhuu isaanii amata ga'a osoo sitti hin finne isaan adda baanii gaafa kaan Facebookni hankee amata isaanii sii fida isaan garuu adda baanii jiran. Waan ajaa'ibaati. Yeroo walitti dhuftu waan itti walitti dhuftuutu murtee isaadha. Jaalala osoo hin ta'in namoonni biyya kana keessatti irra hedduuni masalaadhaaf walitti dhufaa. Kaan waraqaa barbaadu walitti dhufaa. Kaan immoo maallaquma isii nyaachuudhaaf itti dhufaa. Garuu immoo wanni inni niyyatee dhufe sana torban san keessatti hin taane jechuudha. Dhiisee deema. Alaatu wal jalaa badan. Amma jireenya biyya kanaa qofa osoo hin ta'in daayivarsiin Itoophiyaa amma dhiyoon tana wanti tokko dubbisee baatee ture. Wal hiikkaan akka takkaa hin mudatanitti barana parsantii meeqa ite magaalaa Finfinnee kana. Waggaa tokkicha kana keessatti biraan mirate bara kana keessatti nama 40,000 wayiitu wal fuudhanii yeroo walii kan. Hiikkaan kun kan ittiin jiru mana murtii dhaqee beeka. Daataa mana murtiitti namni itti walii qofaatu takka wanti keessatti wanni kan mudatee beeku jeeti dhiyoon tana baasanii irraa dubbachaa jiran. Wanni kun waan biyya kana keessa qofatti uumamaa jiru osoo hin ta'in addunyaa kanaatu karaa biraa tokko deemu jira zamana kana waan bultii kana irratti dhiibbaaf jiru tokko. Amma yoo ilaalte miim garaagaraa faranjoonni dalagaa waan adda addaa ta'e jaartii kana kam ilaalama namni. Adeemtu tokko miim ilaalta amma yeroo mana akkaataan itti ibsamu akka nama mana hidhaa jiruuti waa'een bultii. Maal nama tuqsiisu. Egaa bira. This me and this is my problem. Maal beektaa? Akkaataa namni itti hubatutu akka gara akkaataa sooshaal miidiyaan itti deemaa jiru jireenya kun garatti jijjiiramaa jira. Ilmi namaa kun mirga dubartii takkaa'u dubartiin tun dandeessee indipendentii ta'uu qabdii waan jiru takka waan jiru natti fakkaata namni kun dhiira irratti akka waan ba'aa taanee jiraachuu takkaa'u dhiira walitti dhufan malee qophatti jiraachuu ni danda'amu waan jiru kun hedduu irra deddeebi'aa waan dubbataa jiru jecha dubartiin tun bultii tana dhugaa ta'e xiqquma akka dursanitti olii obsuun sun dhabamee namni kun addaan bahee qophatti jiraachuu akka wayyaaluudhaaf waan akka isan gootu na fakkaatti. Waliikaan kun kaayiroo qofa akka hin taaneen himuu barbaade bakka kanatti bakka hunda jira keessattuu magaalaa Finfinneetti sadarkaa kantiibaan magaalaa baasutti waan san mana murtii barana hiikaan hedduu heddummaatee waan jiru jechuudha. So waan akka isantu deema. Garuu haalaan bara isaanii hedduu jiraatu. Amma fakkeenyaaf keessattuu zamana kanatti akkuma jettee karaa qofaatti biyyoota hedduu keessatti walii kaan hirmaachaa jira. Kanaaf garuu akka keessatti akkana fakkaatutti yaani mataa keenya dhaabbatee yoo yaadu namni takka wal fuudhee waliin fuudhaa zamana kanatti dhiirtiinis dubartiinis yaani bakka isaanii waan walaana fakkaatan. Akka isin waa hundaanis akka isaa ta'uu hin danda'attee yaadde inni ammoo kanatti dhiirummaa isaa dhabee yoo isii qofa jala deemu ta'e inninis isinis dirree waliin seenanii lachuu waliin mo'aman. Tokko tokko caala. Isiin bakka isii dhabdee dubartii ta'uu dhabdee mungkin kabajaa isaa ta'uu kan jedhee inni yoo dhiira ta'ee garteera bikkatti raamatu ta'uu raamatu godhee bikkatti kabajaa yoo godhee oguu yoo dhiiraan taateenis rakkoo dhufu. Isiis yoo bakka atis dhiira anis dhiira walqixa deemee jira lachuu maaliin jedhe isinis inninis dirree lolaa seenanii lachuu ni mo'aman. Isaan inni dirree seenii maal ta'a tokkoon mo'a
Tokkommoo. Isaan ammoo lachuu Muhammad. Waan siin malu waan sirra. Fintaala isinii fintaala. Yaani namni tokko bakka fi wallaabu yeroo hedduu keessattuu hawaasa amma haala amma jimaa jirutti feminizimii kana jedhanii gartee raatumatteen dhiiraan qixa jettee ittiin isaanii waan kana dhibbaa dhibba qibattee yaadni isin nuun qixa jettee harki kadhatee yoo ani hoteela deemne atis naan qixa yaani ishee godhi kafa dibiili as garagartii makiinaa seeneen kaduu ulaa banuuf ulaa anaa barata yoo ta'e ishee akkana fedhifatee hojjetee miilaan barati. Yeroo kana isaan lachuutu iftahuu dandeessire. Innis akka warra dursatti dhiira ta'ee hin jiraanne isinis dubartii akka kabaja isii Lameen bituu kan ta'e. Kana jechuun yaadni bikkatti lachuu yaadaman. Innis gadi argamuu danda'u isin dubartii taatu jiddu dhageen qabdu jechuudha. Lachuu isaanii beekatu mana keessatti. Kun waan hedduu namaa jiru jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya arraan tana dargaggoota fi shamarran kana wajjin bifa ajaa'ibaatiin ajandaalee garaagaraa kaafnee irratti dubbachaa turre kan hanga hordofaa turtan bakka kana fakkaata. Qophiin keenya isin bashannansiisaa waan heddullee ilaalcha nuti qabnurraa akka hubattanii fi ilaalcha keessaniin wal fakkaataa yookaan ilaalcha keessaniin faallaa ta'uu isaa immoo koomentirratti nu barreessaa. Forex Entertainment yeroo mara filannoo keessan haa ta'u jecha torbaan qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.